ilametti ajolle ijolle biya kooti ilametti ajolle tokkummaanda kooti. Yes. Akkamale dhaggeeffadhaa kaa jarana dubbiin jajjabaadha akka hin lafaa qabsoo. Wobo. Kamale gadi lakkisa jechuu keenya qeeroon sooshaal miidiyaa irra hojjetan facaasa amma beeksisa kanuma dubbiin ejjenna gurguddaadha kun safaataadha miti. Istuudiyoo keessan jira tolchaatiin jira jechuu kiyya baallama keessan guuteetiin jira jechuu kiyya. Kamale gadi lakkisa jechuu keenya qeeroon sooshaal miidiyaa irra hojjetan facaasa amma beeksisa kanuma dubbiin ejjenna gurguddaadha kun safaataadha miti. Istuudiyoo keessan jira tolchaatiin jira jechuu kiyya baallama keessan guuteetiin jira jechuu kiyya.
beeksisa akka malee gadi lakkisaa jechuu keenya qeeroon sooshaal miidiyaa irra hojjetan facaasa amma beeksisa kanuma dubbiin ejjenna gurguddaadha kun safaataadha miti. Studio keessan jira tolchaatiin jira jechuu kiyya baallama keessan guuteetiin jira jechuu kiyya. Chura,